Tolega waaqayyoon guddaa goonee galateeffannaa abbaa keenyaa guddii keenyayyuu galata guutuu isaa dhiyeessina. Amma yeroo kana sagalee waaqayyoo yeroo itti nu wajjin dhageenyu ta'a. Sagalee waaqayyoo keessaa bakka tokko nan dubbisa. Sagalee waaqayyoo kan bakki dubbisu iddoo akkana jedhudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 36 37 38 irra jiru. Ergamni booddee dubbii kana waliin dhaggeeffannaa kana jedha. Egaa waaqayyo Yesus isin mukatti fanniftan kana gooftaadhaaf masii akka godhee Israa'eloonni hundinuu utuu hin mamin habee kan jedhu. Namoonni kana dhaga'anii garaan isaanii baqaqee Phexrosiif ergamoota warra kaaniin yaa obboloota nana maal goonuu jedhan. Phexros kun yaada garaa keessanii geeddaradhaa cubbuun keessan akkasiniif dhiifamu tokkoon keessan maqaa Yesus Kiristoositti cuuphamaa kennaa hafuura qulqulluus ni fudhattu isaanii jedhee ameen. Kakata gabaabaa godhanna yaa Waaqayyo abbaa keenyaa si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Waa'ee yeroo kanaaf, waa'ee dubbii kanaaf, waa'ee ergaa kanaaf, waa'ee sagalee kee kanaaf maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Amma immoo dubbii kee kana akka dhageenyuuf gurra qalbii keenya nu wal dhageenyee yaa Waaqayyo si wajjin jiraachuu gara dubbii kee gara qajeelummaatti gara nagaatti gara ulfinaatti gara jireenyaatti eeguu akka dandeenyu ayyaana nu baay'isi. Dubbii sagalee kee kanatti dubbadhu maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin ameen. Guddaa goonee Waaqayyoon galateeffannaa bakka kanatti kan nuti ilaallu Phexros namoota warra 11 keessaa ka'ee jedha. Namoota warra 11 keessaa ka'ee sagalee waaqayyoo kana gaafa lallabu deebii namoonni sagalee waaqayyoo dhaga'an kanaaf deebii isaan kennatu ilaalla asitti. Baay'ee kan nama ajaa'ibu har'a lallabni baay'ee ni lallabamu. Waldaa keessatti namoota lallaban hin dhageenya, bakka irratti hin dhageenya, bakka adda addaatti wangeela lallabamu hin dhageenya. Garuu baay'ee yoo ta'u dhaabatee harki caalaan yeroo inni dhaga'e deebii kennu hin arginu. Waan asirratti karaa Phexros ta'e kana baay'ee isaa hin arginu. Maaliif yoo jettanii namoonni kun gaafa sagalee waaqayyoo dhaga'an waan kan biraa dhaga'an afaan Phexros irraa wanti dhaga'ame dubbii sagalee waaqayyoodha. Afaan Phexros irraa kan dhaga'ame waa'ee gooftaa Yesus Kiristoosidha. Waa'ee gooftaa Yesus Kiristoos namoonni adda baasanii sirriitti gaafa dhaga'an sagalee kana gaafa dhaga'an deebii isaan kennan bal'aatti iddoo kanatti ilaalla. Yesus Kiristoos galannaa ta'u. Yesus Kiristoos biyya lafaa kanarra gaafa dhufe bifa namaa uffatee gaafa dhufe foon uffatee foon nama dadhabaa kana foon nama homaa waa'ee baafne kana dadhabbii namaa kana baachuu rakkoo namaa kana baachuu fi foon nama rakkataa foon nama dadhabaa kana baateetu cubbuu keenyatti nu furu ba'aa keenya nu baachuu nu furu kan dhufe. Kan biraa ta'e miti eenyummaa keenya kana fudhateeti Yesus Kiristoos gara keenya kan dhufe. Yesus Kiristoos gaafa dhufu bakka adda addaatti lallabeera. Waa'ee mootummaa waaqayyoo barsiiseera. Dhukkubsataa fayyiseera. Jaamaa ija baneera. Naafa dirseera. Hojiin hojjete hojii dinqisiisaa hedduutu jira. Haa ta'uyyuu malee ilaalchi namoonni yeroo sanaa waa'ee sagalee waaqayyoo kanaaf qaban baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef xiyyeeffannoon namootaa fayyinaa argatan irratti malee hiikama argatan irratti malee inni buddeen dhabe buddeen nyaachuu isaatti malee inni dhukkubsate dhukkubattii fayyuu isaatti malee inni rakkate rakkina isaatti hiikamutti malee waa'een sagalee waaqayyoo kana dhaga'anii ittiin geeddaramu waa'een laphee namaa jijjiiramu waa'een keessi namaa maal godhu eegga akkas ta'e jeeraafamuuni keessan turre sagalee waaqayyoo keessa iddoo baay'ee isaa olaanne. Asitti garuu namoonni kun dubbii Phexros dubbate lallabe maal goonure ammam akka lapheen isaanii geeddarame ammam keessi isaanii akka sagalee waaqayyoo kanaaf raafame ilaalla. Namoonni kana dhaga'an garaan isaanii baqaqeedha. Garaan isaanii baqaqee gaafa jiru wanti garaa isaanii kana baqaqse akka garaa isaaniitti bu'amu kan godhe dubbii maaliiti? Akka isaan akka naan kan godhe Phexros yoo ilaalle achitti yoo ilaalle dhukkubsataa fayyise miti. Achitti yoo ilaalle jaamaa ija bane miti. Achitti yoo ilaalle naafa diriirse miti. Achitti yoo ilaalle du'aa kaase miti. Ganaa milikkitaaf dinqii hojjechuun isaa hojii ergamoota boqonnaa 3 booddee ilaalla. Namicha naafa waggaa 40 nama naafa
uriinsa waggaa 38 waggaa 40 kanaaf fayyuu isaa ilaalla. Asitti garuu wanti jara kana naasise laphee isaanii kan baqase maan dinqii hojjetameera miti. Dhukkubsataaf fayyee miti. Maaltu ta'eere sagalee Waaqayyo isa dhugaa, sagalee Waaqayyo isa jijjiirama laphee namaa keessatti fidu, sagalee Waaqayyo isa kallattii jireenya namaa jijjiiru kana gaafa dhagaan lapheen isaanii baqanii galanni Waaqayyoodhaaf. Har'a namoonni sagalee Waaqayyo sirriitti gaafa gara isaanii dhaqu, waa'ee Yesuus Kiristoos sirriitti gaafa dhagaan, dubbiin macaafa qulqulluu gara isaanii gaafa dhaqu lapheen namoota hin jijjiirama. Miira isaanii jijjiirama miti garaa isaanii baqaqe. Dhanna isaaniitti tola miti. Tarii waan adda addaa gaafa dhageenyu miirri keenya kaka'uu danda'a. Bakka adda addaa dhandee kubbaan miillaa gaafa taphatamu namoonni akka isaan ta'an hin argitu. Miirri isaanii harka isaanii walitti rukutuudhaan, ililchuudhaan, olii gadi fiiguudhaan, burraaquudhaan gammachuu qaban miira isaanii amma to'achuu dadhabanitti waan isaan ta'an ilaalla. Inni kun garuu akkas miti. Miira waan miira darbee garaa isaanii baqaqse. Keessa isaanii sagalee Waaqayyootiif iddoo kennu. Keessa isaanii ture. Har'a namoonni sagalee Waaqayyoo gaafa dhagaan keessa isaanii baqaqa. Bakkee isaaniitti keessa isaanii miti. Sagalee Waaqayyoo bakkee nama kana naasisee akka inni utaalu gochuu duwwaatu hin ta'in, akka inni ililchu gochuu duwwaatu hin ta'in, akka inni harka walitti rukutu gochuu duwwaatu hin ta'in, wanti inni godhuu jiraate garaa namaa baqassee garaa namaa baqassuurra iyyuu darbee immoo akka namni kallatti fala barbaadu, akka namni maal goonuree Waaqayyoo akka inni jedhu, akka garaan namaa gara Waaqayyootti deemuu godha sagalee Waaqayyoo. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo raasee dhiisa miti. Sagalee Waaqayyoo ilillee duwwaadhaan ililchiisee duwwaa dhiisa miti. Sagalee Waaqayyoo utaalchisee duwwaa dhiisa miti. Sagalee Waaqayyoo dubbachiisee duwwaa dhiisa miti. Sagalee Waaqayyoo kallattii jijjiirsisa. Sagalee Waaqayyoo karaa jireenyaatti agarsiisa. Sagalee Waaqayyoo injilbeenfachiisa. Sagalee Waaqayyoo sagalee akkasumaan sagalee Waaqayyoo sagalee akkasumaan lallabamu. Sagalee Waaqayyoo keessa namaa jijjiira galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf kan jara kana garaa baqasse maalni jennee ilaalle dubbii gaggabaabaa waliin ilaalle gaggabaabaa. Kan jara kana garaa isaanii baqasse akka garaan isaanii baqaqu kan godhe akka isaan naan kan godhe. Jarri kun warra salphaatti garaan isaanii baqaqu miti. Warra salphaatti jilbeenfatan miti. Amma biyyoota namoota beekamoodha, namoota ciccimoodha, namoota milikkita barbaadanidha. Ayihudoonni milikkita barbaadu, Giriikonni immoo ogummaa barbaadu jedhamee waan barreeffameef garaa warra Ayihudootaa kana kan naasu yoo jiraate, kan isaanitti gammade yoo jiraate milikkita gaafa arganii. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoosiin duukaa gaafa deeman iyyuu milikkita nutti agarsiise akkasitti amanuu fi milikkita malee uumuun barbaadani, milikkita malee jilbeenfachuun barbaadani, milikkita malee amanuun barbaadan. Asitti garuu milikkita malee kana amansiisu sagalee Waaqayyoo garaa isaanii keessatti. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf. Sagalee Waaqayyoo laphee isaanii milikkita malee waan tokko mallattoon tokkotu hojjetame. Maaltu akka godhe mee hin ilaalla tokko tokkoon. Tokkoffaan lakkoofsa 8 kaafnee ilaalle sagalee Waaqayyoo kun gaafa lallabamu macaafa qulqulluu irraa akka jedhutti Phexros Yo'eel keessa akka barreeffametti inni barreeffame gaafa lallabamu garaan namaan baqaqa. Inni barreeffame isa nama yaade miti, ogummaa namaa miti, beekumsa namaa miti, halaasummaa nama guddaa tokko miti. Dubbii aayyoota yookaan dubbii beektotaa miti, beekumsa namaarraa kan madde miti. Isa caafame sagalee Waaqayyoo gaafa gara isaanii dhaqe. Isa caafame sagalee Waaqayyoo gaafa ittime garaan isaanii baqaqe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Phexros akka hafuura qulqulluudhaan guutamee waa'ee guutamuu isaa haasa'e miti. Maaliif hafuura qulqulluudhaan guutama namni? Dhugaa Waaqayyoo baruudhaaf, dhugaa Waaqayyoo lallabuudhaaf, dhugaa Waaqayyoo dhalootatti himuudhaaf malee har'aa kaasee dibameera, gajjedha, fuula kootti gajjedha, akkas godhaa waan jedhuuf keessaan qabu dubbiin Phexros. Isa caafame sagalee Waaqayyoo isa caafame. Ergi halleluyyaa dhee booddee ergi waan dubbachuun ta'u dubbata afaanaa dubbatu booddee kanaaf hin gaafatamne ergi ta'e dhaggeeffadhaa ta'e. Hallelujah. Akka afaan raajotaatiin dubbatame isa barreeffame sagalee Waaqayyoo kakuu moofaaf kakuu
kakuma waaqee sabarreeffamee jiru sawaa'ee isaatiif abdachiifame sagalee waaqayyoo firoota kun nama jijjiira. Sagalee waaqayyoo kallattii jireenya namatti agarsiisa. Kanaaf isa caafame kan isa caafame afaayyuu irraa jechaatiin akkuma barreeffamee jiru jedhee gaafa inni isa caafametti dubbachuutti ka'e dubbii waaqayyoo garaa isaaniitti kan jalqabe lakkoofsa 18 qaamne olaalle. Lammaffaa irratti wanti Phexros dubbate maanni Hafuurri Qulqulluun gaafa namarra bu'u waa'ee Yesuus Kiristoosin nama dubbachiisa. Hafuurri Qulqulluun gaafa namarra bu'u dhugaa Yesuusin namatti himu. Gara tajaajila namaa kana Yesuus Kiristoosin guuta waa'ee ofii isaa dubbate miti. Har'a jalqabnee kattaaneerra guutamneerra dibamneerra kun duratti galagala kun duratti kufa kun duratti akkas ta'a waan of keessaan qabu Yesuus Kiristoosin lallabe galanni Waaqayyoodha. Maaliif Hafuurri Qulqulluun gaafa dhufu Yesuus Kiristoosin ulfeessa waan ta'eef akka nu Yesuus Kiristoosin kabajnu godha akka nu isarratti kaanu godhu isatti garaa keenyadha isa nu lallabsiisa isa nu dubbachiisa eenyummaa keenya dandeettii keenya jabina qabnu sadarkaa barnootaa qabnu firoota qabnu mana qabnu konkolaataa qabnu miti Yesuus Kiristoosin akkamitti lallabnu godha. Kanaaf maal jedhee hojii karaa Yesuus Kiristoosin hojjetame namichi kun kan inni fayyee Yesuus Kiristoos akka namicha kana fayyise. Anas akka godhee miti karaa koo akka ta'e miti Yesuus Kiristoos akka namicha kana fayyisetu Phexros lallabe. Kana kan hojjete hojii Yesuus Kiristoosidha. Hin gaafatan dhaggeeffadha. Hojii karaa Yesuus Kiristoosin hojjetamedha. Hojii karaa isa dibame sanaadha. Gooftaa Yesuus akkas jedhe. Isaayyaas 61 ilaalle. Hafuurri Waaqayyo gooftichaan irra jira. Warra gadadamooti misiraachuu akka labsu warra hidhamanii hiikamaa akkan jedhuuf jedhee Yesuus Kiristoos jalqaba gaafa mana qulqullummaa keessatti sagalee Waaqayyoo keessa dubbise maraa macaafaa keessaa Yihuudootaaf dubbise furri gooftichaan irra jira. Kan dibame isaan dhala namaatiif dibame. Dhala namaatiif dibame Yesuus. Kanaafiyyuu waa'ee Yesuus gaafa ni dubbatame garaan isaanii baqaquu jalqabe. Sadaffaarratti kan biramanni Yesuus Kiristoos isin hin ajjeeftanis Yesuus Kiristoos hin qabu. Dubbataara Hafuura Qulqulluutu keessa taa'ee dubbataara. Hafuurri Qulqulluun sitti galee garaa kee keessa jiraate innaan waa'ee Yesuus Kiristoosin si lallabsiisa galanni Waaqayyoodha. Hafuurri Qulqulluun si keessa jiraate innaan waa'ee isaa lallabdaati. Keessa jira waan ta'eef namni kaleessa fuula hojjettuu kan gadani jedhamu tokko duratti waa'ee namicha kanaa ani hin beeku. Ati namicha Naazreetii wajjin turteen warra Yesuus Kiristoosin dhiphisaa jiran tumaa jiranii rakkina sana argeetu lakkii ani hin beeku Yesuusin jettan kanaan hin gaane waa'ee ka'uu Yesuus Kiristoosin kan hundumaa gaafa ka'amnu du'uunsaas ergaa qabaa ka'uunsaas ergaa qaba. Du'uusaatuun dubbatiin ka'uusaa akkatti dubbannu qabnu. Inni sadaffaan dubbiin jara kana garaa isaanii baqassee akka isaan amma kana maal goonure jechiisedha. Maal goonure obboloota jechiisedha. Namoota salphaatti hin jilbeeffanne, namoota salphaatti hin dhageenye, namoota salphaatti tole hin jenne kana milikkita malee amansiisuu kan hin danda'amne. Yoo Waaqayyo waa hojjeteera ta'e milikkita tokko argisiise malee kan hin amanne isuma nuti yommuu takka tole kan keessaa badu har'a waan tokko isitti mufrootamu. Milikkitaaf dinqiin hojjetamuunsaa gaarii yoo ta'e illee namni amanuudhaan milikkitaaf dinqiin iddoo guddaan qabu. Amanuu namaa garaa namaa baqaquu namaati. Garaa namaa baqassee keessa kan seenu sagalee Waaqayyooti. Utuu milikkitaaf dinqiin amansiiseera ta'e, utuu milikkitaaf dinqiin jijjiirama keessatti fideera ta'e, Israa'eloonni Galaana Diimaa milikkitaan ce'aniiru. Israa'eloonni lafa onaarra milikkita guddaan deemaniiru. Manna Waaqarraa nyaataniiru. Bishaan dhuganiiru. Wanti Waaqayyoon hojjenne tokkollee hin jiru. Haa ta'uyyuu malee isaan keessaa baay'ee isaanii karaa irratti kufan malee biyya abdachiifame sana hin geenye. Milikkinni godhame kun isaaniin hin gargaarre dhabbaan argaa jirootaa. Milikkinni godhame kun isaaniin hin gargaarre. Dubbiin dubbatame amantiidhaaf jireenya isaanii wajjin waan waliin fudhanneefi
dubbiin hojiin hojjetame kun isaaniin gargaare. Kanaafiyyuu wanti garaa jara kana amansiise maanni Yesuus Kiristoos akka inni du'e itti lallabudha. Duun Yesuus Kiristoos kiristaanotaaf hiikaa guddaa qaba. Warra amananiif hiikaa guddaa qaba. Hin du'e jennee kan bira dabarru miti. Hin du'e jennee kan itti dubbannu miti. Hin du'e jennee kan bira dabarru miti. Hin du'e jennee akkasumaan seenaa goonee kan dhiifnu miti. Yesuus Kiristoos du'uuni namoonni baay'een irraa Yesuus Kiristoos hin duune utuu akkasumatti ol ba'ee attamitti Yesuus Kiristoos du'a Waaqayyo jibbee ajjeesaa waan adda addaa haasa'u. Haa ta'uyyuu malee duun Yesuus Kiristoos nuuf hiikaa guddaa qaba. Namoota amaniif hiikaa guddaa qaba. Jireenyaaf hiikaa guddaa qaba. Yesuus Kiristoos du'eera. Du'uun isaa immoo nuuf du'a keessa nu baasa. Kun garaa namoota kanaa baqassa. Inni arfaffaan Yesuus Kiristoos akka du'ee achitti namni du'aa ka'eera. Jajjaboota baay'eetu du'ee achi keessatti hayyoota baay'ee du'ee boolla keessatti abbootii amantii yookaan immoo warra amantaa tokko jalqaba jolaallee du'anii achi keessa jiru. Awwaaltii isaan qaban yookaan siidaa isaanitti dhaqan yerootti dhibaafatan yerootti siidaa isaanitti dhaqanii sagadan yerootti siidaa isaanitti waan adda addaa ijaaran jiru. Yesuus Kiristoos garuu siidaan qabu biyya lafaarraa siidaan isaa gara namootaati gara namootaa keessa jira Yesuus. Siidaa tokkollee hin qabu. Sababiin isaa du'aa ka'eera Yesuus. Awwaala keessa hin jiru Yesuus. Jalqaba isatu ka'eera wangeelli. Isa malee kan ka'e. Baay'een irraa lallaba isaanii gaafa lallaban kan ka'an waan adda addaarraa ka'asan yoo dubbatan illee kan hin ka'ee sumatu dura ka'e jedhee kan dubbatu isaan qulqulluun waa'ee Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos akkuma du'aa ka'eera. Du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos gaafa lallabamu gaafa dubbatamu dhugaan isaa kun toora galee akka ta'uun malu akka dubbatamuun malutti tartiiba qabatee gaafa gara isaanii dhufu namoota beekuu kana namoonni kun iddoo adda addaarraa dhufan gaafa achitti kan argaman bakka adda addaarraa dhufan biyyoota adda addaarraa dhufan warra kanaan dura biyya adda addaa keessa dhufanii amantaa warra Yihudootaa kana amantaa sana ayyaaneffachuuf bakka sanatti walitti qabamanidha. Beekumsa guddaa qabu biyya alaatti dhufan jechuudha. Beekumsa bal'aa qabu Phexros warra kan caalu warra mandara tokkotti dhalatan sana kan caalu beekumsa guddaa qabu. Haa ta'uyyuu malee dubbiin afaan wal dhaalaa kana keessaa Hafuura Qulqulluudhaan wal makee Hafuura Qulqulluurraa gaafa ta'u garuu beekaatu amana. Sagalee Waaqayyo beekaa nama amansiisa. Sagalee Waaqayyo wal dhaalaa nama amansiisa jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos akka inni du'aa ka'e gaafa inni lallaban. Madarakii Waaqayyo jiru akka du'aa ka'u Yesuus Kiristoos du'aa ka'u Yesuus Kiristoos madarakii Waaqayyo irraa badeenna. Madarakii Waaqayyo irraa hin lallabamu ta'enna. Pulpeetti irra waan isaan dubbatamu ta'ennaan namni amanu nama jijjiiramu. Yoo amaniyyuu milikkita arge, yoo amaniyyuu dhukkubsataa fayyuu arge, yoo amaniyyuu jijjiirama waan tokko argeetu amana malee jijjiirama isa keessaa sana fiduu hin danda'u. Inni shanaffaan waa'ee Yesuus Kiristoos afaan Daawitiin akka barreeffame. Afaan Daawitiin akka barreeffame waa'ee Yesuus Kiristoos. Daawitiyyuu ofii isaatii wanta dubbate waa'ee Yesuus. Ati tortoratti dabarsitee laattu isa qulqulluu isa deebi'ee siftee sana tortoratti dabarsitee laattu. Gooftichi gooftaa kootiin kottuu gara mirga koo taa'e ittiin jedhe. Kan nama yoo Daawit du'aan kaane. Awwaalli isaa Israa'el keessa jira. Waa'ee yoo dubbate waa'ee Yesuus Kiristoos hin dubbate. Yesuus Kiristoos tortoratti dabarfamee hin kenname. Gooftichi gooftaa kootiin kottuu gara mirga koo taa'e gaafa jedhe waa'ee Yesuus hin dubbate jedhee akkaan Daawit waa'ee Yesuus Kiristoos hin dubbate. Jarri caaffata qulqullaa'aa kana beeku waan ta'eef sana gaafa ni dubbate baay'ee gammachuu guddaa gammadanii garaan isaanii bagaadhe. Kan biraa kan isaan eeggatan tokko jira. Masiihin nuu dhufaa, ganaa dhufee nuu dhalataa, nuu fuudhaa jedhanii waa'ee Masiihichaa Kiristoosin hin eeggatu turan. Haa ta'uyyuu malee Kiristoos inni jedhamu kun Yesuus isaan bukkee deemu kan isas du'e sana ta'uu isaa hin beekan hin galle. Kanaaf gaafa Yesuus Kiristoosin toora isaa qabsiisee achiis gaafa lallabaa dhufe Yesuus Masiihii ta'uu isaa gaafa baranii garaan isaanii baqaqe. Egaan obboloota koo maal goonure? Maal jennure kana caalaa himnaan waan gochuun isaaniif ta'u gaafa sanatti immoo lubbuun namoonni ammi kun milikkita tokko malee gooftaatti amananii gooftaadhaaf gooftaa duukaa adeemanii deebii guddaa kennanii hojii Waaqayyoo akkaataa dinqii isaatti hojjetame har'aaf sagaleen dhageenyu kun kana fakkaataa sattaan bifa biraatiin immoo walitti deebinutti Waaqayyo isa dhageenyu eebbisu. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo maqaan kee ulfaatu.
dubbii kee kanaaf si galatu. Ergaan laattee ulfaadha. Ergaa keenya jijjiiri, dhaloota jijjiiri, waldaa keenya jijjiiri, biyya keenya jijjiiri, amantoota keenya jijjiiri, jiraama nu keessatti godhi. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen.